Oktoobareen 7 seenaa keessatti guyyaa humnoonni lamni yaadannoo waliif faallaa ta'een yaadatan ta'aa dhufeera. Kunis Israa'eliif guyyaa gaddaa yoo ta'u, Hamaasiif immoo guyyaa yaadannoo injifannoo ta'ee waggoota lamman darban kana yaadatamaara. Oktoobariin 7 guyyaa gareen hidhataa Filisxiin Hamaas haleellaa Al-Aqsaa jedhee moggaaseen daangaa Israa'el bifa ajaa'iba ta'een cabsee seenuun namoota 1200 kan galaafate yoo ta'u, namoota 251 ammoo booji'ee gara Gaazaatti deebi'e. Egaan taateen kun kan ta'e waggaa lamman akka har'aa Oktoobarii 7 bara 2023 ture. Taateen guyyaa sana ta'e Israa'eliif uwwisa mirga ofirraa qolachuu jedhu daheeffattee Falastiinota 67 ol Gaazaa fi West Bank keessatti samii fi dachiirraan boombiin akka duguugduuf farasaaqe. Waggoota lamman kana keessa daa'imman, dubartoonni, doktoroonni, gaazexeessitoonni, hojjettoonni gargaarsa namoomaa hedduun haleellaa Israa'eliin dhumaniiru. Lammiileen Gaazaa miliyoona 1 ol ta'an biyya isaanii irratti biyya dhabaniiru. Gargaarsi namoomaa akka gara Gaazaa hin seenne uggurrii fi dhorkaan Israa'el beela hamaan uummanni akka waxalamu godheera. Addunyaan guutuun akka nama abidda ifatutti taatee dhala namaa irratti raawwatu kana ijaan argaa akka waan hin argine, gurraan dhagahaa akka waan hin dhageenye ta'uun waggoota lamman kana dabarsite. Waraanichi qaamota hedduu kan hirmaachise yoo ta'u, Libaanos irraa Hezbollah, Yaman irraa Huutii warra sana'aa qabate hirmaachiseera. Gama Israa'eliin ammoo meeshaa waraanaatii hanga basaasaatti harka mirga ishii kan turte USA Ameerikaan taphicha keessatti taatu addaa turte. Hamaas waggoota lamman kana keessatti hooggantoota hedduu kan dhabe yoo ta'u, haleellaan hangamiyyuu garicha balleessuu garuu hin dandeenye. Yeroo garagaraatti walii galtee dhukaasa dhaabuu kan godhatan ta'us gareen lachuu milkii dhabuu isaatiif quba walitti qabaa turaniiru. Waraana hamaa jaarraa kanaa jechuu kan dandeenyu waraanni kun amma dhumaatii fi diigamiinsa Gaazaa waggoota lamaatii booda karoora nageenyaa jedhuun abbaa qabxii 20 qabu pirezidantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp qabachuun garee lamman irraayyuu deebii abdachiisaa waan argataniif akka milkaa'uuf dhiibaa jiru. Dhugumatti nageenya barbaadaniiti moo noobeelii kooti jechuun iyyachaaranuuf kan jedhu gaaffii yeroon deebisu ta'a. Yeroo dhihoodhaas dhiibbaan Israa'el irratti godhamu kan hammaate yoo ta'u, biyyoonni dhihaas dhiibbaa lammiilee isaaniitiin irratti godhamaaru jalaa miliquuf jecha beekamtii biyyummaa Falastiiniif kennuuf dhiibbaa dippiloomaasii Israa'el irratti jabeessaniiru. Walgahii dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhihoo Niiwuorkitti gaggeeffame irratti UK, Faransaay, Speen, Kaanaadaa illee fa'aa dabalatee beekamtii biyyummaa Falastiiniif kennuun karoora furmaata biyya lamaa Two-State Solution jedhu ifaan ifatti fudhachuu isaanii beeksisanii turuun isaanii ni yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya chaanaalii keenya kana subscribe gochuun viidiyochas like, comment akkasumas akka odeeffannoon haaraan yeroo yerootti isin bira gahuuf mallattoo notification yookiin bilbilaa tuquun nu hordofaa jenna. Bakka nagaa tura.